BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا Ashama kam jirtu hordoftoota keenya baga jala bultii bara haaraa Itiyoophiyaan isin ga'e qophii keenya jala bultii bara haaraan hidha haaromsa guddicha Itiyoophiyaa ji'oota dhufanitti annisaa maddisiisuu eegalaa jedhamu. Waa'ee albama haaraa biyya koo artiist Saaliyaa Saamii waliin Furaayyeetti sabiyyaa jajjabeessuu fi nutis ni jirraa isin cinaa jechuun artistoonni gahee keenya bahuu qabna biyya wanti caalu hin jiru. Qophii simannaa bara haaraa irratti yaada namoota. Goobeen kun aaduma keenya bakka goobee san dhugaa bukkee jabaa naasee bukkee kudha sadii jabaa jechuudha. Yammarree tamma masqalaaf ittiin tapha amma aduu daamaraaf itti. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Tarbaayineroota hidha haaromsaa 13 keessaa 2 baatilee itti aanan anniisaa maddisiisuu akka eegalan ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa BBC'tti himan. Humna maddisiisuu kan eegallu tarbaayineroota lamaanii kun humna maddisiisuu gulantaa jalqabaati jedhan. Tarbaayineroota lamaan humna haga meegawaatti 750 ga'u maddisiisuu jedhan. Eliyaas Mulugeeta. Hidhi haaromsaa guddichaa Itiyoophiyaan laga Abbayyaa irratti barkurnee tokkoon dura ijaaruu eegalte ji'oota jalqabaa bara 2014 keessatti humna elektirikii maddisiisuu akka eegalu ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa BBC'tti himaniiru. Yuunitoonni yookaan tarbaayinoonni hidhi haaromsaa qabu tokkoon isaanii hanga humna elektirikii meegawaatii 375 hanga 400 maddisiisu. Walumaa galatti hidhichi humna elektirikii meegawaattii 6,450 maddisiisuu kan danda'u wayita ta'u humna hidhichi maddisiisuu itti fayyadama biyya keessaarraa hafu gara biyyoota ollaatti gurguruun waggaatti galii doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 80 argachuun akka danda'amu tilmaamama. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Gubaa keessatti kan ijaaramu hidhi haaromsaa Itiyoophiyaa baasii birrii biliyoona 80 yookaan doolaara biliyoona 4 ijaaramaa jira. Hidhichi ol ka'iinsa meetira 445 kan qabu yoo ta'u dheerinni isaa kiiloomeetira 1.8 ta'a. Bal'inni hidhichaa gajjallaatti meetira 130 yoo ta'u gubbaatti ammoo meetira 11 bal'ata. Hammi bishaanii hidhichi qabatu bishaan kiiyubiik meetirii biliyoona 74 lafti bishaan kun irra ciisu ammoo iskweer kiiloomeetirii 1,680 akka ta'e ragaan waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa ijaarsa hidha haaromsaa ni mul'isa. Amma dura Itiyoophiyaan marsaa lamaaf hidhicha bishaaniin kan goote wayita ta'u ijaarsi hidhichaa wayita ammaa 80 ol xumuramuutu himama. Waggoota kurnan darbaniif dhimma hidha haaromsaa irratti falmiirra kan turan Itiyoophiyaa, Suudaanii fi Masriin ammallee waliigaltee irra hin geenye. Torbanoota dura manni maree nageenyaa UN dhimmicha irratti kan mari'ate yoo ta'u biyyoonni miseensa mana marichaa dhimmicha gamtaan Afrikaa akka furu yaada dhiyeessaniiru. Dhaabbileen siivilii Itiyoophiyaa keessa jiran 24 bara haaraa sababeeffachuun waraanni biyyattii golaa jiru akka dhaabbatuu fi namuu daandii nageenyaatti akka deebi'u gaafatan. Dhaabbileen siivilii biyya keessaa dhimma waraana Itiyoophiyaa keessa jiru irratti wayita yaada akkasii dhiyeessan kun kan jalqabaati. Rakkoon bu'uuraa waraana kanaaf sababa ta'e hokkoraa fi dhukaasaan hin furamuu jedha. Waamichi dhaabbileen 24 waliin ta'uun dhiyeessan kun. Waamichi dhaabbilee kunniinii kan hawaasa idil addunyaa ji'oota darban dhiyeessaa turaniin wal fakkaata. Dhaabbileen siivilii biyya keenya keessa jiran hundinuu akkaataa waraanni kun dhaabbachuu danda'uu fi nageenyii fi araarri mirkanaa'uu danda'u irratti tokkummaan hojjechuu qabaa jedha waamichi waloo kun. Amma duras miseensonni garee walabaa fi maanguddoonni addunyaa The Elders gareewwan waraanaa Tigraay irratti hirmaachaa jiran waraana dhaabuun akka mari'atan jajjabeessuuf tarkaanfiin akka fudhatamu mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaafataniiru. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa UN fi Komishinii Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa sarbama mirga namoomaa Tigraayitti raawwate irratti gaggeessaa turan xumuran.
qaamoleen lameen waliin ta'uun sarbama mirga namoomaa seera deeggarsa namoomaa fi baqattoota humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF'n caban qorataa turan. Gabaasni xumuraa qorannichaa sadaasa tokko bara 2021 akka maxxanfamu UN himeera. Namoonni sadii lafa qonnaa pirezidantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo ka tibbana dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti gamtaan Afrikaan muudaman keessaa hojjetan butaman. Namoonni hidhatan konkolaataa namoota sadeen baattee turte irratti dhukaasa banuun isaan ukkaamsanii gara bosonaatti fudhatanii badan. Gamtaan Afrikaa biyya dhiyeenya fonqolchi mootummaa itti gaggeeffame Giinii miseensummaa irraa haqe. Pirezidantiin biyyattii Alfaa Kondee dhuma torbee darbee ture gartuu waraanaa Koloneel Maamaadii Dumbooyaan durfamuun aangoo irraa fonqolfaman. UN fi US dabalatee biyyootni hedduun fonqolcha kana balaaleffataniiru. Oostiriyaatti namichi reeffa haadhasaa kutaa kuusaa wayinii keessa waggaa tokko caalaaf tursuun qarshii sooromaa ishee argachaa ture jedhe poolisiin. Maanguddoon ganna 89 dhukkuba waa irraanfachuu qabdu jedhamte yeroo dhumatti lubbuun ishee waxa bajjii darbee ture. Odeessaalee keenya hafanitti ceenerraa albamoonni muuziqaa afaan Oromoo biyya koo afaan Amaaraa ammoo sila Itoophiyaa jedhaman ka artistoota hedduu hirmaachisee fi yeroo gabaabaa keessatti xumurame eebbifame. Artistoonni Itoophiyaa jala bultii bara haarawaatti albamoota wallee waa'ee biyyaa irratti xiyyeeffatu 2 qopheessuun dhiyeessan. Ministeera muummee Abiyyi Ahmed irraa waraqaa ragaa galateeffannaa argataniiru. Ka'umsi ogeeyyiin aartii biyya isaaniif ogummaa isaaniitiin dhaabachuuf agarsiisan kan dinqisiifamudha. Qorumsa humnaa fi abdii Itoophiyaa si'anaa muuziqaawwan isaaniitiin nu agarsiisaniiru jechuun artistoota galateeffataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi kanneen albama kana keessatti hirmaatan keessaa tokko kataate artist Saaliyaa Saamii waa'ee albama biyya koo jedhu gaafanneerra. Wantiin kan hojjetame waldaa artistoota garee lachuutiin keenya Oromiyaa bakka buunee hojjennee akkasumatti yeroo gabaabatu nu kenname nuti amma waliigala guyyaa 10 keessatti xumurree waan hunda guyyaa 3 xumurree nima jira atattama waan ta'eef jaallisaanis ji'a tokko kan 20tti kan fixees jira. Wanti raayyaa biyyaa jabeessuu fi nutis ni jirraa isin cinaa jechuun artistoonni gahee keenya bahuu qabna. Biyya wanti caalu hin jiru. Biyyoo jiraatee nuti jiraanna waan jiru irratti kakaane kana hojjannee gama afaan Oromootiin artistoota hagamtuu irratti hirmaate. Wallistoota fi maallaanii achi yoo xiqqaate nama gama jira warri irratti hirmaate hundi badhaasa sartifikeetii fudhateeti deemee artistoota baay'een argee albamii tokko ni guuta sirba 12 yoo xiqqaate turfaan maqaa keenyadhan. Ministeera muummee wajjin wal argitanii suurri kaatan muraasni miidiyaa hawaasaarra jira. Wanti ministeera muummee wajjin itti wal argitan maal ture? Albamii karaa lachuutuun keenyaas biyya koo kan jedhu kana gara Amaariffaatiin sila hagar ja'aan saha sila Itoophiyaa sani lachuufuun isaaf kennine jechuunuti. Masaraatti akkasumas kennaa sartifikeeta warreen yeroo kana keessatti kutannoodhaan fedhii isaaniitiin akkanatti hojjetanii biyya cinaa dhaabbachuun waan jajjabeeffamuu qabu galatoomaa jechuun sartifikeetiin qabu ture sanis fudhatamee. Wannuma miidiyaa hawaasummaa irratti ni argeerra waraana kana dhaabuu irratti nagaan akka bu'u labsuu irratti xiyyeeffachuu caalaa waan waraanicha hammeessu ta'a waan jedhu fa'aa kakaasu isinitti akkamitti isinitti dhaga'ama? Akkamitti jalqabe eenyutu waraanicha jalqabe eenyutu dhaabuu hin barbaade jalqabarraa nama biyyuma kanan ture hedduu keenya akka hubannutti nama tokko ka dideetii si dhufu biyya balleessuuf dhufu addunyaa kamirrattu biyya san eeguun dirqama difgoota akka nama dhuunfattu yoo namni si dhiisuu dideetitti deeme sas difeensii waan jaamutti ittisuun dirqama ta'a. So argaa waan turreef jecha rii amma Itoophiyaan lolaa turu Itoophiyaa uummata ishee loluu kuni maal gochaa jira?
ilaa isaa deeme daangaa ilaa isaa cabsee dhufe ilaa hunoo argaa jirra miti soo kana deebisuun dirqaman ta'u ilmi namaa dhumutti jira karaa hundaanuu jechuudha lola irratti namni ni du'a lola irratti ulfaniituma qawween qoraanii miti wal dhoyitee addan deemtu duuti ni jirti namni si lolu tokko yoo irraa du'ees expect godhuudha qabda soo wanni godhumuu jiru amma danda'amitti dhaabuuf yaaliin ni godha. Qophii keenya ka xumuraan jala bultii bara haaraa Itoophiyaa namni hedduun bakkuma jirutti haga humni danda'uun kabajuutti jira. Namootni magaalota Oromiyaa fi naannolee biraa irraas dubbifne sababa qaala'insa gateetiin wantootni ayyaanaaf durii eegalee bituun ulfaataa akka itti ta'e dubbatu jiraattuun Bishooftuu kana jedhu. Ani maqaan koo Addis Margaanaan jedhani. Bakki ani jiraadhu magaalaa Bishooftuuti. Akka magaalaa keenyaatti daanti qophiin hin jira garuu gabaadhaan wal qabatee rakkoon tokko hin jira. Kan kanaan duraarraa wanti adda godhamma akka magaalaa keenyaatti shunkurtiitu hin jiru. Gabaadhuma keessa hin jiru. Mootummaatu dhiyeessaa jira makiinaadhaan. Biyya iddoo biraarraas jiru jechuudha. Jireenyi qaaleensi jireenyaa immoo xiqqoo ishee namni akka dandamatee ayyaana isaa haala gaariin kabajni godhamaa jira. Amma akka waliigalaatti amma daaqoon numti noormaalii jettu tokko guddaa baay'ee hin jenne 700 600 waamu. Reetu durkuma tokko 800 jettu amma 700 amma 600 gaafatama. Hoolaanis akkuma kana jechuudha sadarkaa isaatiin amma 1000 waamu akkuma horii guddaatti jechuudha. Akkasuma ta'ee immoo namni kabajachuudhaaf akkaatuma danda'e walittis fudhatee walittis dabalatee da'amee akka girchaatti bakka kan deemanii amma tokko kabajachuudhaaf ho'eema jira gabaa keessa olaalte garuu namni baay'ee dadhabee ikoonomii namaa qoshii simbinaas jedhu malee ayyaaneffamaa jira jechuudha. Ayyee isin gama keessan qophii akkamiifaa gootamme? Nama gama kootiin akkuma mana koof wanta barbaachisu waan kanaan durarraa adda waan hin dhiisen qabu amma ta'e qophii godhee sa'aatii kan amma daabboo qopheessuuf itti deemaa irra kan immoo qalmi qalamee ayyaana ganamatti kabajachuudhaaf qophiirra jiru jechuudha. Gama aadaatiin yeroo kanatti maaltu ta'a maaltu sirbama keessattuu shamarran faa wanti godhan addatti faa yoo jiraatu ni yaadachiisa. Aadaa sirbaatiin nama bakka itti dhaladhee gara lixaatti faarfatama gaafa boritti bari'u halkan sa'aatii 11tti kaa'amee niqatama laga deemame jechuudha. Dhiirri kobaasaatti dubara shamarran kobaasaanitti bobba'anii waggaa haaraatti xuriidhaan hin ce'amu jedhameetu aadaan akkasiin jira. Asitti immoo chibboodha kan qophaa'ee jiru jechuudha halkan keessaa ibsuudhaaf. Ulfaataa guddaa irra deebi'uun ayyaana gaarii sineeffa ta'u galatoomaa sidis eebbifama. Ayyaanni bara haaraa yeroo dhufu sirbi birraa naannoo giddugaleessa Oromiyaatti maqaa adda addaatiin beekamu goobeen hedduu keenyatti yaadatama. Dargaggoof maanguddoon Shawaa Kaabaa Salaalleerraa dubbifne goobee akkasiin ibsu. Goobeen kun aaduma keenya. Bakka goobee san guyyaa ukkee jabaa. Naasee bultee 13 jabaa jechuudha. Yammarree kama masqalaatitti hin tapha. Amma aduu daamaraatitti. Abaaboo hammatee dhufa. Goobessa abaaboo hammatee dhufa hin gammadaa namichi abbaan qe'ee sunis hin gammadaa haadha warraa isaanii wajjin gadi ba'anii abaaboo fudhatanii ganzaba kennaniif birrii 20 gizee keenya birrii 10 hin kennaniif goobessan. Akkasittiin kennanii fi ganzaba isa walitti funaanamee sa'a birrii 200 binneet abdaar irratti abbaa aadaa yaamne jaarsa yaamne jaartii yaamne achirratti abdaa isa irratti qalama. Eebban nyaatamee oggaadhaan sinaa ga'u ijoolleetu maanguddoon isin eebbisanii akkasitti addaan galla. Cilee daamaraaya cilee daamaraarube cilee daamaraaya cilee daamaraarube irraanaa saasaarube jedhanitti dubartoonni akkasitti kana jedhu. Maanguddoonni immoo iyyuu foollee jedhan akkasitti addaan galu gammachuu saniin addaan galan. Baasaan afaan qirni jedha waa'ee uumaa warra keenyaa uumaa warra dur hambisan jennee baay'ee qirni jechaa ture gizee isaan afaan afan. Hoggaara nu gahee bara haaraatti nu baase. Kana obbolaan keenyallee guutumaan guututti wal bira jiraachuu keenyaaf annu bira deemeellee nafsee isaanii haamaa roonneen nu jinjirullee mallee ciifufnee taphachuudhaaf akkasitti taphachaa jirra. Ammallee taphannaa itti fanfumnee taphannaa qotisuu keenyallee barsiifnaa.
Qophiin keenya har'aas kan bara kanaas xumuramee barri haaraa kan milkiif nageenyaa isiniif haa ta'u bara haaraatti walitti deebina. Angalaanaa Balaa BBC Afaan Oromoorraa ayyaana gaarii horaa bulaa deebana.